Kanaaf nama akkasii kana baay'ee arguu kootti hedduun gammadaa. Ani waggaa 20 guutee daga tajaajila jalqabee garuu bara moobaayiliin kun baay'ee isheen baay'anne baadiyyaa kana keessaa bara makiinaan hin jirre makiinaa keenya effessaarii maaliidhaani tokko jira makiinaan tokko kan sagaleen isaa guddaa tokko isarra yaabbannee duddarra yaabbannee deemnee tajaajilaa turree dhugaa bahaa turree akkuma kana dhagaa darbatamaa turee karaan nuti cufamaa turee rakkina baay'ee keessa darbeeraniyyuu darbee immoo kun warra jajjaboo na caalan akkasii kana immoo gaafan argu iddoon gammada jechuu kooti waaqayyo isin haa eebbisu akkuma kana hojjetaa wangeelaa caalaan nama guddaadha nama ayyaanni waaqayyo irra jiru nama hinaaffaa wangeelaa qabuu fi nama dhugaan keessa isaa jirudha amman argetti ani yeroo dheeraadha ka'ee beeka waltajjii irrattis wal wajjin waaqayyoon tajaajillees beekna jechuudha kanaaf baay'ee naman jaalladhu naman kabajuu nama hinaaffaa wangeelaa qabudha jechuudha nama buddeena biyya lafaatiif fiiguutu hin ta'ini nama dhugaa'umti keessatti argameen nam fiiguudha hojii wangeelaa kana hojjechuu keessatti namoota deeggaruu keessatti namoota rakkatan namoota dhukkubsatan bira ga'ee gaafachuudhaan warra hin qabne immoo namoota walitti gurmeessee gargaarsisuudhaan hojii gurguddaa isaa hojjechaa yeroo inni ture ijoolleen keenya yeroo CD eebbifatan yeroo kabaan eebbisemmaa nan beeka akka giruuppii kanaatti birriillee walitti qabee akka maqaa kanaatti jechuudha akka maqaa wanti keessanii kanatti dhufe yeroo inni bitee ani guyyaa sanatti hin jira waan ta'eef argeera jechuudha kuni waan guddaadha jechuudha isinillee warra keessa jirtan hundi keessa waaqayyo isin haa eebbisu hinaaffaa akkasii qabaachuu keessanitti isiniin jedha kuni waan nama keessa jiru godha namni isuma keessa isaa jiru waaqayyo keessa isaa kaa'e qajeelummaa keessa namaa jiru waanuma keessa isaa jiru bakkeetti baasaa inni hamaa qabus hamaa keessa isaa jiru bakkeetti baasaa inni gaarummaa qabus gaarummaa masa keessa jiru bakkeetti baasaa egaa waaqayyo garaa qajeelaa isaaf kenneera akkasitti ijoollee keenya biratti dhaabbachaa ture akka tasaa yeroo darbees anillee miidiyaa kanas hin beeku ani wangeela kana baadiyyaa keessa fiigaan oola torbee hundumaa nan deddeema waan ta'eef akka tasaa gaaf tokko aniyyuu maali tiiktookii kana liifii gallaan akka tasaa natti namanii waluma isaayyuu hin beeku akkatti nama galchanis hin beeku haala isaayyuu natti argisiisee laakottumee mudditara naa kenni jedhee kara miidiyaa kanaas wangeela kan dubbadhuuf waan tokko tokko kakaasaa ture. Faarfannaan tokkollee anaafillee akka hojjetamu naaf ta'ee jira guyyaa muraasa booddee waaqayyo jedhe as ba'a nama guddaa akkasiiti walumaa gala jechuu kooti waaqayyo isin haa eebbisu nama keenya immoo jajjabeessuu wal jabeessuu walii kadhachuu wal gorsuun immoo barbaachisaadha gooftaan isin haa kabaju kanuma jechuun barbaada sakaan yeroo biraa itti deebina amma waaqayyo walii wajjin faarfanna gabaabsine egaa ani waaqayyo fagalatu waaqayyo mana naa laatee ture gara galaanitti mana ijaarradheen ture. Xinnoo yeroo darbee lolli adda addaas ka'ee ture na dhukkubees ture yaalli qilleensa naan taane darboonis baay'ee ture dhagaa darbachaan waan baay'een sababii wangeelaa kanaaf waan baay'atee fi safara sanaa buqqaanee amma mana kiraa keessa waan jirruuf gibbii kana keessa namooti biraanis waan jiraniif isaaniifis eeggannoo gochuuf jedheen gibbii keenya sana keessa ta'e burraaquu dandeenya faarsuu dandeenya akka barbaanne isaatii barbaanne egaa waaqayyo guddaadha wangeela keenya. Yeroo dhagaan darbatamu jala akka jechaa lallabna jechuudha akkuma Appoostil Bilaanuuf kana hin darbatu lafa lafitti yoo nutti gorteetu maan taatu godaannisa seefirraa sukkuufnee uumatti fufna yoomiyyuu garuu wangeelli hin dhaabbatu wangeelatu lallabuu namni du'uu danda'a wangeelli garuu itti fufa isa jiru akkas. Maa inni lallabaa jiru duunis hin bira. Yari balleessineerra. Ilaana dhaggeeffadhaa wangeelaa fi utuma fiinnu dhagaanis nu dhuftee yoo duune iddoon itti duunetti waldaatu dhaabata akkas iddoon itti duunetti sagalee waaqayyooti itti fufa dhalootatti itti fufa wangeelli garuu hin dhaabbatu biyya lafaarratti immoo namni duute gubbaadhaa iddoo qabna nuni. Ana har'aatti dhugaa waaqayyooti iddoo baay'eetti akka warri qeerroon bara wayyaanee karaa cufaa turtetti yeroo namni tajaajila dhaqu lubbuutu fayyaa karaa natti cufanii beekuun akka hin dabarre makiinaadhaan akka hin dabarre poolisootaan iddoo baay'eetti eegame yeroo nas rafu poolisiin immoo asuma balbala jala dhaabbatee rafalaa poolisiin ramadanii akkasitti fa'aa tajaajilaan ture jechuudha maaliif uffanni mana ganna fuudhuu waan na barbaadaniif haga kanattiin hojii waaqayyoo hojjechaa ture. Baay'ee hin dagaddu gara Jimma Abbaa Jifaar keessa Baalee kana keessa Harar keessas deemeerani
Garuu poolisootiin ramadamanii eegumsaan ni tajaajila. Waaqayyoon harka duwwaa nan galchu lubbuu baay'ee immoo booji'ee hin gala jechuudha. Kanaaf hojii akkasii hojjenna. Sodaa hin qabnu, sodaa du'aa hin qabnu. Appoolsiliin sila ergaa tokko natti dabarsee ture. Wanti tokko gaafa na dhiphisu jira beektu ani fira biraas hin qabu namoota akka fooniitti jechuudha. Hundi isaanii musliimoota waan ta'aniifi wanti tokko gaafa natti dhaga'amu jira. Biraa waan dhabu nama yeroo dhabu jira. Yeroo kana keessa haalli hadhaa'aan tokko gaafa dhufu bakka ani utuu wangeela kana keessa jiru utuun irraa mittiqin utuman dhugaa bahaa jiru utuun lallabaa jiru gara keetti akkana fudhattu jedhee kadhadhee beekaa. Egaa waaqayyo immoo yeroo baay'ee dhiisee akkasumatti ganaatti fuuftaa jedheera. Tuu jedhee irraa tufeera jechuudha irraa kaasee waaqayyo galanni haa ta'u eebbifamaa. Kana isin jechuun barbaada. Hojii wangeelaa gaafa hojjennu gaafa suufii uffannee deemnu gaafa wayyaa gaarii uffannee saba dura dhaabbannu waan rakkina qabne fakkaata. Wangeela lallabuun hojjechuun garuu gatii kaffaluu baay'ee qaba. Isin jechuun barbaada. Sana hundumaa dandeenye immoo hulluuqnee waggoota amma kana waggaa 20 jechuun salphaa miti tajaajila keessa waggaa amma kana turuuni. Waaqayyo na gargaaree asiin nagaheera. Waaqayyo walii wajjin faarfanna. Faarfannaan kun du'anaaf seenaa qaba. Har'a dhugaa isiniin bahu yeroo naaf kennu obboleessi koo hojjetaa wangeelaa caalaan nan dhufa. Ani duri amantaa musliimaa keessa ture. Garuu wanta amantaa sanaas baradheera, quraanas baradheera, hadiisas baradheera. Isarra darbee immoo kan amantaan sun illee immoo ayyamne garuu immoo faayidaadhaaf waan ittiin coccolachuuf biyya lafaa kana waan ittiin mo'attee jiraachuudhaaf kan baratamtu immoo hojii xibaaraa kanas hojjedheera waan akka ta'uun qabummaa kana keessas galeera. Jinnoota 16 takka ajajadheera takka mana keessanitti ergeera hunda keessaniyyuu. Waaqayyo garuu jinnootatti isin harkaa dha'ee immoo egaa fidee immoo isinitti na dabalee isinii wajjiniin maqaa isaa isa qulqulluu kan akka dhaaf carraanaaf kenne. Egaa warra pheenxee jibbu keessaa tokkoon ture. Warra pheenxee balaaleffatu keessaa tokkoon ture. Pheenxee kan walitti baartuu balaaleffattuuf akka amantaatti tuntee nama wayii isinitti muufin. Ishee kana duwwee naa qalbeeffadhaa. Aan jinnoota iddoo baay'eetti ergeera. Warra gooftaan qabnettis ergeera. Booji'ee beeka. Nama wal fuusisee beeka. Fedhaan ala isheen tokko hin jennaan akka isheen tole jettu gochisiisee beeka. Harkarratti katabee namni tokko waan irratti hojjettee na ari'ee boqqolloo keessa na kaachisee jennaan. Namichi guyyaa 2 guyyaa 3 natti deebi'ee jennaan harka isaa akkas godhee mijinni kootiin xaxee boqqoosaa akka dabsee arraba isaa akka gadi baasee miila isaa wal jala dabarsee beekaa. Garuu waldaatti wal agarrees akkas wal goone sana wajjin. Innis naafatee wal xaxamee gooftaan qabu ture. Gaaf tokko erga namanii booddee gaafa 7 kootti waldaa dhufee maal jedhanii mana xibaaraatti geessanii iddoo meeqatti geessanii jinniin isheen harka miila xaxxe sun gaddiisuu dinnaanii waldaa pheenxeetti geessaa pheenxee kanarraa baasuu danda'a kana wanti danda'u hin jiru na waldaa geessanii dhuguma waldaatti jinniin koo gaddiiftee irraa baate anis jinnittii gateera innis wangeelaawwii ta'e amma waldaa mula wangeelii keessa tajaajilaa jira. Seenaa akkasii waan qabaa. Garuu waan gabaa hedduun ani isinitti immoo dhiibbaan guddaan kiristaanarra jira. Ishee kana na dhaggeeffadhaa. Xunqaa'essaa ta'ee warri bofaan hojjettus jawween hojjettus wantoota baay'ee jira jiru biyya lafaa kanarra jechuudha. Wanti hojii xibaaraa kana wal fakkaatu wal hidhatu jechuudha. Garuu wanti hojii xibaaraa wal hidhatu hedduunsa kan hojii xibaaraa baay'ee isaa diigee fixe kan godoo qaaluu jijjissee fixe kan isa isaan ittiin hojjetatan waan baay'ee godhee fixe eenyudha pheenxeedha. Kanaafiyyuu xibaartota hedduun warri bineentii manaa qabdus warri karaa garaagaraa hojjettus xiyyiseen irra keessee hojjechaa jirtu warra akka keessan pheenxee taate kanaadha jechuudha. Ana dabalatee amma jechuudha. Maaliif jennaan gaaf tokko safara keenyatti pheenxeen kun waldaa banattee waldaa utuu hin ta'in sagantaa mandaraa ammallee guruuppii akkuma keessan kana jechuudha. Akka miidiyaatti dhufe kana sagantaa waldaan keessa tokkotu jira. Mana namaa keessi waldaa achi mana obbo jettee keessi waldaan durii baadiyyaa kana keessa jiraarrayyuu. Isatu naannoo keenyatti dhufee jalqabe. Naannoo keenyatti gaafa jalqabu Yesuus haleluuyaa gaafatiin akka appoostil Biraanuu keenya kana maraatuudha pheenxeen achi jiitee ebboo. Kabaroosee kana fuutee baratan akka boordiin kun hin jiru akka bara keenyaa kana teekinooloojiin akkasiin babal'anne kabaroon sun hin iyyaa miti waan isaas hin beekani. Kabaroosee fudhattee gaafa isheen achitti kaatu nuun asii mataan nu naanna'a. Jinniin mana gadhiiftee tokkitti safara gadhiiftee tokkitti. Jinniin immoo abbaa qabeenyaatiif qabeenya. Anaaf jinniin koo 16 qabeenya turte isintuun harkaa tamsaaseen malee. Abbaa qabeenyaatiif isheen qabeenya taate kun abbaan qabeenyaa moo qabeenya isaa irratti nama dhiisu.
Anis inni isu isinis hin dhiiftan. Utoo salphaamatti mobaayilii keessan tokko feedi isiniin jedhe isin ergatti qabee walumatti kaatu malee waan dhiiftan miti jechuudha. Kanaaf iyyuu qabeenya warra xibaartotaa, qabeenya warra xonqaa'otaa kan harkaa barbadeesse jinnooti bakka akka gadhiiftu sagalee waaqayyoo maal jedha ittiin mormaa isin dhiisee baqataadha. Yeroo ijoollee waaqayyoo mormitu yeroo isin loltu mana kiristaanaa keessa sagalee Yesuus gaafa bahu mana jinniin keessattuu keessa jinniin baqattee sokkiti. Abbaa jinnii jalaa sokkiti. Bineentii manatti galtee jirtu duduutee dhumti. Jawween baay'een dhumeera beekan ija kootiin argeera jawwee du'e jechuudha. Garuu waan tokko himuuf amma ishee gabaabduuma ishee har'aaf akkuma isin akkumatti qabattaniif. Gaaf tokko jinnoota warri kiristaanaa tokko giruupiin tokko nu rakkiftee yeroo masiin achi itti kaatu asii nagaa dhabna yeroo masiin achi itti kaatu nun immoo nu dafqisiisuu jalqaba peenteen gaafa seen achi jalqabdu nu asii xonqaa'uun akaakaan kiyya xonqaayamaa ture. Haa ta'u malee yeroo seen achi Yesuusicha waamtu nu asii dhiphachuu jalqabna nu asii dafquu jalqabna aanumti kun jechuudha akaakaan kiyya dabalate. Jinnoonni immoo safara gadhiisuu mana keenya gadhiiftee baduu barbaannaan jedhattiin kun irratti cimteetti kottaa jedhattii kana hin dadhabsiifnaa dadhabsiisuutu nurra jiraata. Peenteen kun amma safara keenya kaatutti nuni maddi galii keenyaas gadi bu'aa deemaa jira waan ta'eef kana rukutuu qaba jinni afuritti erga ofuma bu'an jechuudha. Peentee akka keessan kana walitti gurmooftee jirtu tokkotti. Jinnoonni sun garuu akka jette dhatte yaa jara keenyaa jette ennaan mana sana karaan ol seenan hin jiru jette maaliif jennaan warrattiin peentee summee jette ennaan hundi ishee yoo ibidda ofirratti qabsiifattee jirti jetti. Ibiddattami waan isaan beekne mataarraa gara miillaatti ibiddatu irra. Jedhattiin hoo jennaan ibidda sana keessa mochi fiiddee iyyaa jirti warrattiin peentee suni jetti. Sababii kanaaf jette ibiddi isaanirra achi ol boba'u suni akka nuyi manicha ol gallee isaaniin hin dadhabsiifneef alatti gadi nu dhorkee jira. Kanaaf iyyuu dhiifnee dhufnee isa isin jettan sana galumaan gahuu hin dandeenye nuun jette jechuudha. Waa isin itti himuuf. Isiniin balleessuuf, isiniin dhabamsiisuuf, isiniin dadhabsiisuu fi guyyaadhaa guyyaatti daqiiqaatti wanti gadi dhiifamu jira. Amma giruuppii keenya balleessuuf, tokkummaa keenya balleessuuf, jaalala nu gidduudhaaf walitti nu naquuf, wantoota miidiyaa irraa dubbatamu kana nan arga. Wantooti akkas fakkaatu kun hundumtuu ergama jinnootaati, ergama seexanootaati. Seexanni immoo akkamitti dhufu nama keessa galee namatti fayyadameetu walitti nama naquudhaan maal godharee maqaa Yesuusiin gadi buusaa sagalee waaqayyo akka hin dubbatamne namni wangeela irratti akka dadhabu gochuudhaan humna keenya laaffisu jechuudha. Inni kaan baay'eedha. Tooftaaleen isaan ittiin gaa'ela irratti hojjetan jira. Tooftaaleen isaan ittiin warra nagadan irratti hojjetan jira. Tooftaaleen isaan ittiin warra miti mootummaa ta'an hojii dhuunfaa isaanii qaban irratti hojjetan jira. Tooftaalee isaan ittiin waldoota kiristaanaa irratti hojjetan jira. Tooftaalee isaan ittiin qotee bulaa irratti hojjetan jira. Hojjetaa mootummaa irratti hojjetan jira. Kana hundumaa yeroo biraa walitti deebinee tokko tokkoon isinitti nan hima. Kitaabaanis barreesseellee qabaanii waaqayyoof galatu carraa argadhee uummata keenya biraa waa baay'ee ga'ee waa baay'ee isa oolcheera. Garuu walumaa gala cimuutu isinirra jiraata. Seexanaan mormaadha sagalee waaqayyoo mormuu danda'a. Akkuma ammoo walitti tuuftoofnee waaqayyoo walii wajjin waammannee walii wajjin sagalee waaqayyoo dhageenya kana mana keenyattis ganama yeroo mana keessanii baatan daqiiquma tokko daqiiquma 5 daqiiquma 10 taatu waaqayyotti karaa keessaniif guyyaa keessan kennadhaan dhaamsa kooti. Galgalamuu gaafa rafuuf kaatan waaqayyotti halkan keessan kennadhaa jinnoota halkan kana gadhiifaman ofirraa lolaati rafaan siniin jedha. Kan ammoo maaltu jedha sagalee waaqayyootu nu deeggeera. Sagalee waaqayyoo kadhadhaa isiniif kennamaa balbala rukutaa isinii banamaa barbaadaa hin argattu kan jedhu suni namni waaqayyoo maal barbaada akka nu isa waammannu barbaada akka nu maqaa isaa waammannu akka nu barbaadan nu barbaada. Isin immoo waaqayyotti dhiyaadhaa seexana diina keessanii mormaa isin dhiisee baqataadha. Mormuun gahee keenya ari'uun gahee waaqayyooti garuu nuyi gahee keenya baaneetu gahee waaqayyoof dhiifna. Kanan isinitti mashee kana jabeeffadhaa qabadhaa isiniin jechuun barbaada. Waanan argeerraa, waanan baradheerraa, waanan isin irratti hojjechaa turerraa isa kaan yeroo biraatti deebina. Walii waaqayyoon faarfachuuf jecha ani gaafan gara gooftaatti dhufeen kiristaanonni peenteen akka keessan baay'eetu harkaan hareebe waaqayyoo tamaamiin fidee jilbeenfachiise mana jabduufaa galee mana hin gale kan hin naqe kan hin qabe kan dandeettii waaqayyoo keenya cimaadha kan jedhu peenteen hedduunsaa inni kaan inni iyyaa inni kaan harka walitti reebaa inni kaan immoo maskoo hafuura qulqulluun guutamee maskootiirraan gadi yaa'e gaafan gooftaa aman. Haa ta'u malee ani amani akkan gadi baheen abbaan kiyya labseera tamaam lafa argame ta'a ajjeefamu iccitii baay'eetu sarka jira dhuguma iccitii guddaan harkaras waan ta'eef utuu iccitiin sun hin babal'atiin yoo dandeessan qabaate hidhaa fidaadhaan ani daa'ima waan ta'eef hidhaa asumarra kaa'aa fidaa kottaa manatti naagashaayii jedhe yoo ta'u baate garuu morma ishee irraa kutaa jedhee beeksiseera abbaan kiyya. Haa ta'u malee yaaliin baay'een taasifamee jennaan warri peenxee akka keessan immoo mallaan jettee hin sodaatin nuyi jirraa jette peenxee.
Eddi maanni waan akkasiitti seeratti si dhiyeessina jette peenxeenidha. Karaa seeraa deemna amantiin mirga jechuudhaan peenxonni kun humna naa ta'uu barbaadan yeroo sana. Anuu baay'ee gammadeenna peenxeen cimtuudha dhee bakka komaandariin tokko jedha kilaashii manaa qaba namni tokko sitti asitti olee mana sana kaa'ee achirraa ammoo fuudhanii baadiyyaa tokko keessa mana namaa dhaqanii fageessanii waldaa xiqqaa tokko keessa na kaa'anii yoon achi taa'u Yesuus natti mi'aa dhufe. Natti tolaa dhufe ani akka itti amane salphaa miti isa isinitti himuu hin danda'u ija na jaamsee harkaan ganna qabee na amansiise amanuun ani boojuu dhaqeen booji'amee achitti hafee isa samma isinitti himuuf yeroo isaan qabu garuu gaafa ni amanee baadiyyaa kana keessatti galuu utuma kiristaanonni sii jirra gara keetiin homaa yaaddan seeraanis taanaan maaliinis taanaan utuma jettuu feenteen waggaan itti amanetti dhukkubsadde. Afaan keessaa dhiigina ba'uu jalqabe funyaan keessaa dhiigina ba'uu jalqabe waan ani takka argee hin beekne dhaladhee dhukkuban ofirratti argee hin beekne ofirratti arguu jalqabe. Yeruma dhiigicha argan yeruma ani dhiiga tuufuu koo argan itti fufee waan ta'eef dhukkubichi. Pheenxee kan ta'e hundumtuu mucaan inni musliima keessaa amane tamaan faaris dhukkuba hamaadhaan qabame harkaan qabinaa ittiin siqinaa kan jedhu immoo walitti himte pheenxeen hundumtuu na baqachuu. Waldaa keessan immoo dura marii taa'uun jaalladhu. Waaqayyoos akkuma dura jaalladhu dura naa kenneera galata waaqayyoo duruma jira ammayyuu. Garuu ani teellama taa'uun hin jaalladhu fuunduma duran taa'uu jaalladha. Teessuma kan koodha teessuma dalgee jira durii gaaseen tokko tokkee kun booddana dhuftee dalgee kana nama 5 nama 6 irra taa'a. Ani dura ganama dhaqeen iddoo koo qabadha fuuldura kan koorra garuu namni taa'u maal jennaan dhukkuba daddarbaa godhateera tamaan faaris kan jedhu dhufeentiin namoonni kun ga'uudhuun jaallatu waan isaan beeku hundumtu gurra keessaa qabu walitti dhageessiseera ijoollee irraa dhowwaa ijoolleen keenya akka harka hin qabne adaraa jedhu ijoolleen immoo na jaallatu faarfannaa jalqabeera waan ta'eef natti nam dhufanii narraa dhowwuu jalqaban hundumtu harka nan qabu teessoo isa kan kootirra namni hin taa'u. Qofaa kootuun teessoo tokko irra taa'u teessoo nama 6 nama 7 baatudha qofaa koo yeroon taa'u sana hundumtu asiin na biraa kaanaan Yesuus garuu natti siqee taa'e. Isa hiriyaa biraa na hambise sana namoonni akka na biraa ka'an godhe sana narraa gada taa'ee namatti na dabalee har'ayyuu kun dura keessan na dhaabe jechuudha. Egaa jara keenya Yesuus inni nu itti amanne kun inni nu maqaa isaa waamaa jirru kun inni isin amma sa'aatii kana hirriba keessan dhiiftanii utuu iji kee akka ta'u akka fuula isaa dura jirtan kun isa kosiirraa nama kaasudha. Isa ijoollee dhiiga afaanii funyaanii nama keessaa yaa'u namarraa dhaabu. Waggaa tokkoof ji'a ja'anii fincaan hodii gidduun ciisin lafarraa fudhame. Isas amma baay'ee isa bira ga'uu hin danda'u garuu namoota tutuman karaarra taa'u warran bira taa'u mana isaaniitti na baafnaan mana kiristaana jala naanna'ee lafaa gurbaan tokko na fuudhee galee manuma kooraa fi kottu jedhee bira na ciibsinaan maaliif bira ciibsate dhukkuba daddarbaa qaba miti jennaan haadhi isaa immoo isa biraa na kaaftee lafa hooloti bultu lafa jabboonni bultu naa laannaan inni Yesuusiin hin jaalladha waan ta'eef waa'een oqqittii hunati hin dhagaafne boogooyi. Waggaa tokko jaachi keessa ciiseen wayyaa tokko ittiin utuu natti hin bahin. Mee ilaalaa utuu isin ta'e mee gara keessanii deebisaa. Natti utuu hin bahin wayyaamti tokko surreen tokko utuu natti hin bahin utuu nan dhiqatiin rifeensa koo guyyaa tokko maqasiin akkasitti irra ga'ee muramiin waggaa tokkoof ji'a ja'anii fincaana olii gidduu manciisa. Jabbootii fincaana irra buusaa bulti ilmooleen oolee fincaana irra buusaa bulti. Natti tola ijoollee Yesuus hamma maqan. Wayyaan immoo natti maxxanee nan dhaqootti akkatti natti hafee gaaf tokko garuu halkan keessa sa'aatii 8 keessa utuu rafaa jiru waggaa tokko ji'a 6 keessa Yesuus dhufee riba koo keessa na dammassee an mul'atas hin beeku akka poosilfaa kanaan mul'atan argu yeroo waan tokko wanti natti mul'atu hin jiru garuu gaafa sana Yesuusiin dhufe waggaa tokko ji'a 6 takkanaan jedhe tamaamnaan jedhe riba koo keessa dhufe oonnaan ani Yesuusinaan jedhe isin jedhee nan dhufe siifan dhufe naan jedhe ilaamee naan jedheenaan ati anaa jettee abbaa dhabdee anaa jettee haadha keetti gargar baatee umurii kanatti dhuftee fincaan horii kana gidduutti gatamtee qodaan nyaata addaan siibee qodaan kee utuu hin miicamin wanta ati bishaan itti dhudhutuu hin miicamin ati nanni wayyaan nannatti si gogee nannatti immoo gogee ijoolleen jiru ittiin ba'u rakkisaadha beektu isin mee wayyaa torban naannumatti si fayyee agaa jedhe kana booddee ittiin fufuu an amma siifan dhufee ani inni abbaa caalu ani inni fira caalu sii dhufeera kana booddee dhukkubi sirraa ka'eera karaa dheeraa si dura jee hin deemtaati dhuga baatuu koo taata jennaaniin hafuura qulqulluudhaan guutameen abbaa afaan haaraa koo haasa'an horii gidduu fiiguu jalqabe hafuurri qulqulluun na bute fincaan gidduu madaabaraan keessa ciisuun qaba madaabaraa bunni itti namu jira beektu ardaba jedhama guddaadha keessa gallitee tana lama taasaa akkatti qabateen keessa ciisan mooti. Keessaan beekatti nan ka'e kan nama bute hafuurri qulqulluun achi keessa na kaachise hallelujaa nanaasee afaan haaraa koo gaafan achi haasa'uu jalqabu goddanyaan koo tokko jira na jaallatan haadha isaa ta'uu isatti adda na baase hafuurri qulqulluun siree isaa irraa kaasee ana biratti lafaanne
Ani yeroo inni dhufee na hammate hin argine. Inni dhufee natti marmeera. Inni immoo mudhii qulqullaasaa jira. Ani illee madaabaraa koo wajjin jira jiruuti wayyaanii natti baheen beeku. Dhoqqee keessa gangalannee gara daqiiqaa 30 inni afaan haaraa haasaa, ani afaan haaraan haasaa, harmeensaa ijoollee dibaa abidda keessaa fudhattee ibsaan hin jiru. Mukukkula akka godhachaa maalli ijoollee koo maal taatan jechaa dhuftee utuma abidda akka gootu isheenis afaan haaraa jalqabdee waldaa keessatti afaan haaraa haasa'uudhaan beekamte. Inni dhufee Yesuus waan isaan beektu abidda akka gochaadhuma afaan haaraa gadhiiftee daqiiqaa 30 booddee of barraan maa inni eessaa dhufte beekuma hin jedheen. Maali waan isaa beekaan hafuura qulqulluun na buuse yeroo na dhufes hin beeku jedhe. Nan isaa dhoqqee duwwaa ana immoo Yesuus waan aan jedheen maal jedhennaan dhukkuba keessirraa fuudhuun dhufe ana abbaaf haadha inni sii caalu siifan dhufe yoo firri si gate kan siin ganne har'aa kaatee dhukkubii kee ittiin fufu ka'i naan jedheen. Ka'i ganaan jedhe gan immoo amantiitti na caala. Qoricha baay'een baadhee jira beektu qorichatti fuudhii dhaqi sitti beetiitti harkaa gadi naqee halkan keessaa sa'aatii 10tti na fuudhee laga dhaqe millaachii fudhatee. Wayyaa gaamsooraa tokko naa fuudhee surree isaa tokko naa fuudhee laga dhaqee wayyaa sana natti na bahuu didee kun ijoollee seenaa dhugaadha. Murmuree natti baase sana nan nyaatee fixe kana natti harcaasee nan narraa dhiqee samuunaa natti dibee nan ofii isaa narraa dhiqee wayyaa natti maree na fuudhee galee ganama mana barumsaa fee rifeensa kana narraa hadee millaachii bitee egaa Yesuusii dhufeera dhukkubitti hin fufuudhee siree isaa irratti ol fudhatee ji'a tokko tunguutinaan biyya sanaa bahee egaa Yesuus keenya akkas. Haaleluyyaa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Achi taa'in faarsiyaan faarfannaa siin amma jettan kan. Yaada gaamma Yesuusiin eessaa kaatanii eessa jirtu Waaqayyo eessatti isin barbaade hundi keessanuu qabdu. Ani garuu Waaqayyo fincaan horii gidduudhaa qosii namaa irratu naanna'u achi na fuudhee. Namni baay'een naman ta'u mucaan kun yoo itti harkaan qabinaa jedhee walitti himnaan Yesuus harkana qabee. Baay'ee narraa harkaasee seenaa fokkisaa baay'ee naaf jijjiiree. Har'a nama jaallatamaa madara keera nama 100 nama 50 20 10 dura dhaabbatu na taasisee. Waaqayyo keenyas akkasitti seenaa jijjiirudha. Amen. Addaa koo mi'eessitee dukkana koo naaf ibsitee awwaala narraa bantee seenaa koo bareechiteetu nama na goote. Addaa koo mi'eessitee dukkana koo naaf ibsitee awwaala narraa bantee seenaa koo bareechiteetu nama na goote. Addaa koo mi'eessitee dukkana koo naaf ibsitee awwaala narraa bantee seenaa koo bareechiteetu nama na goote. Baay'een naman ta'u jennaan isaa waa isaa jennaan narraa goree deemnaan achi buuteetu nama na goote. Addaa koo mi'eessitee dukkana koo naaf ibsitee awwaala narraa bantee seenaa koo bareechiteetu nama na goote. Addaa koo mi'eessitee dukkana koo naaf ibsitee awwaala narraa bantee seenaa koo bareechiteetu nama na goote. Nama na goote 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 baay'eetu naman ta'u jedhe waan ta'eef nama na goote nama wanta anaaf goote gooftaa keessa koon badoo wanta anaaf taate. Yesuus keessa koon badoo jireenyi naatti addaa'ee anaa taa'ee gaddoo dhuftee gidduu anaaf galtee anaaf hidhuu gidduu wanta anaaf goote gooftaa keessa koon badoo. Wanta anaaf taate Yesuus keessa koon badoo jireenyi naatti addaa'ee anaa taa'ee gadduu dhuftee gidduu anaaf galtee anaaf hidhuu gidduu
Ufteetu gidduu naaf galtee anaaf fiduu gidduu yaadannoo hin dagatamneeni keessa kootii qabaa naatti mallatteeffameera oolmaa kee of keessaa qabee yaadannoo hin dagatamneeni keessa kootii qabaa naatti mallatteeffameera oolmaa kee of keessaa qabaa maalan jedhaaree gankee maalan jedhaaree gankee akkana bogo maalan jedhaaree gankee maalan jedhaaree gankee ameen maalan jedhaaree gankee maalan jedhaaree gankee yaadannoo hin dagatamneeni keessa kootii qabaa naatti mallatteeffameera oolmaa kee of keessaa Haleluuyaa. Ameen. Waay. Ufteetu gidduu na galtee anaaf fiduu gidduu. Ufteetu gidduu naaf galtee anaaf fiduu gidduu yaadannoo hin dagatamneeni keessa qabaa naatti mallatteeffameera oolmaa kee of keessaan qabaa yaadannoo hin dagatamneeni keessa kootii qabaa naatti mallatteeffameera oolmaa kee of keessaan qabaa maalan jedhaaree gankee maalan jedhaaree gankee ameen maalan jedhaaree gankee ulfaatu maqaan kee akka utuu ati nan barbaanne ta'e akkana beekta utuu ati naaf yaanne ta'e maaltu barbaacha godhuufaa silaa biyyi lafaa yoonaa bowwaa du'aatti na oofaa garuu harka keetu na qaqqabee harkichi maali harka fayyina baatu harka keetu na qaqqabee harka seenaa jijjiiru harka keetu na qaqqabee harka kosiirraa nama kaasu harka keetu na qaqqabee harka hiriyaadhaan nama qixxeessu ijoollee harka keetu na qaqqabee harka seenaa nama jijjiiru olla qabee lafani kuufee sirrattan yaada galbadhee. Bogodee jedhee kaawufee gara sirrattan yaada galbadhee bogodee jedhee kaawufee boollati keessaa na fuutee iddoo sana gala lafi yaadu sun boollati keessaa na fuutee taa'ee natti yaadatamaa guboosaan of keessaa qabaa. Maal akkamiin dagatamaa kosii keessa olla fuutee balbala namaa duraana fuutee kosii keessa olla fuutee areessitee tamise naakoo kanaaf si kudhaan madheera sinirraanfadhu Yesuus koo wanta ati anaaf gootee. Haleluuyaa. Gooftaa keessa kumbadoo ameen wanta ati anaaf taatee Yesuus keessa kumbadoo jireenyi natti dahee ana taa'ee gaddu dhuftee gidduu naaf galtee anaaf fiduu gidduu. Jireenyi natti dahee ana taa'ee gaddu uftee
dhuftee barbaaddee jaallattee naa dhuftee dhufteetu gidduu naa galtee anaa fiduu gidduu yaadannoo hin dagatamneen keessa kootii gabaa natti mallatteeffameera oolmaa kee of keessaa qabaa yaadannoo hin dagatamneen keessa kootii gabaa natti mallatteeffameera oolmaa kee of keessaa qabaa maalan jedhaare kan kee ameen ameen maalan jedhaare kan kee akkana bogo maalan jedhaare kan kee maalan jedhaare kan kee baay'atee hojii bogo maalan jedhaare kan kee ulfaatu maqaan kee. Akka keessan gara mirgaa gara waaqaatti ol laafuudha akkana godhaati. Tuutiin jirre silaa badeera seenaan koo sitoon buufne narraan fagaanne ulfaadhu gooftaa yesuus koo utuutiin jirre boqo tuutiin jirre. Silaa badeera seenaan koo sitoon buufne narraan fagaanne ulfaadhu gooftaa yesuus koo dhoksaa garaa koo eenyuyyuu beekumsiirraa. Kanaaf sin faarsaa maqaa keen jajaa sitoonaaf caalee hundarraa kana bookoo jaalallee gaafa rakkina jaalallee gaafa bira dhabane jaalallee gaafa hundumtuu namarraa gore jaalallee gaafa hundumtuu nama dhiise. Addaa'ummaa keessatti kan nama birmatu lafa birri hin jirretti fira kan namaa ta'u obbo addaa'ummaa keessaa butee kan nama kan akka saayisa daaraa keessaa kan nama kaasu. Ani daaraa keessaan ka'e. Wayyoo akka irraa bareedaan turre beektaa nama guyyaan itti dhiite halkaniif guyyaa waliin wallaale naa bariisisee dhufe. Yesuus keenya. Haleluuyaa. Kan akka Yesuus eessara. Haleluuyaa. Kan akka saayisa. Amen. Hallelujah. Namna rana jaalate. Amen. Namna rana jaalate. Yoom gaafa fayyaa qaban. Yoom gaafa of harkaa qaban nama jaalate gaafa sun hin jirre nyaara namatti guura. Kanaafiyyuu jaalalli guutuun hin jiru. Raawwatee biyya lafaarra miina dhaggeeffadhu ishee kana duwweensi jedhaati nam fixadhaati. Namnarra nama jaallate yoom ijoollee gaafa of fayyaa qaban yoom gaafa of harkaa qaban nama jaallate gaafa sun hin jirre nyaara namatti guura. Kanaafiyyuu jaalalli guutuun hin jiru raawwatee biyya lafaarra. Yesuus koo garuu Yesuus kee garuu boonsaan koo garuu innan koo garuu yoon argadhes yoon of harkaa dhabes yoon gadi bu'es. Yoon ol ba'es annan jibbine al tokko jaalallee barri hin jijjiirre haalli hin jijjiirre dhabuuf argachuun hin jijjiirre argadheera nimichuu koo jedhane. Amin. Jaalallee barri hin jijjiirre haalli hin jijjiirre dhabuuf argachuun hin jijjiirre argadheera nimichuu koo. Namnarra nama jaallate gaafa fayyaa qaban gaafa of harkaa qaban nama jaallate gaafa sun hin jirre nyaara namatti guura. Kanaafuu jaalalli guutuun hin jiru raawwatee biyya lafaarra. Yesuus koo garuu kan kee garuu kan keenya garuu yoon argadhes yoon of harkaa dhabes yoo gadi buutes yoo ol baates immoo sittiin kan na'u beektaa. Kannan jibbine al tokko jaalallee barri hin jijjiirre haalli hin jijjiirre dhabuuf argachuun hin jijjiirre argadheera nimichuu koo. Haleluuyaa. Jireenya kootiif wabii. Erganaaf ta'ee rabbi lafani kufee olla kaasee lubbuu koof laatee gabii jireenya kootiif wabii
erganaaf ta'e rabbi lafani kute olla kaasee lubbuu koof laate gabe kanaafuu calin jedhu iyyeen faarfadha malee namni waan jedhe ha jedhu nalleellisani jaalalle nalleellisani jaalalle koo nalleellisa nalleellisani jaalalle koo nalleellisa nalleellisani jaalalle koo nalleellisani aamen nalleellisani jaalalle koo nalleellisa gooftaan jaalala naaf qabu jaalala siif qabus jaalala nuuf qabus maal godhan immoo fannoo irratti argisiise ofii isaatii madaa'uu koo hambise waanjoo garbummaa jala birmadummaa bareedduu kanatti nu baase dukkana nurraa kaase diinota keenya naasise ameen ameen meet suuta harka keessa lamman isaa bal'ifadha akkas godhadha haleluuyaa waaqayyo bara namaaf dabarsaa haleluuyaa gadi ilaalaa inaafuu namni isaa ameen 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 waaqayyo bara namaaf dabarsaa akkana bare gadi ilaalaa inaafuu namni isaa bara hiriyaan tuffatamu bara haalotaan daangeffamu bara hiriyaan tuffatamu bara haalotaan daangeffamu dabarseenarraa bara sanaa dabarseenarraa akkan haleluuyaa Ameen. jedha keenya walitti deebina isaatii bareedaa isaatti deebina garuu waa isinitti hima dhuga baatis koos baay'ee jira hafee jira wanta doon isinitti hima waa tokko garuu qalbeeffadhaa hundumtuu nama biraa deebi'ee kumaatame tokkichi Yesuus yoo nama wajjin jiraate daaraa keessaa nama kaasa jedha keenya ani maaliifan ture beektu waggaa tokko ji'a ja'a kan akka achi keessa turu kan na godhe ishee kana naa qalbeeffadhaa kan akkan fincaalolii gidduutti gatamee achitti wayyaan akka natti ta'u godhe ija kootu namarra ture. Maalan eegabeettaa alli gaafa bariitu jaarsolii waldaatu naa dhufaa ufanii mana qorichaatti nageessuu ufanii wayyaan irraa jijjiiruu hospitaalatti nageessuu na gargaaru naa dhufu laata wanta jedhutu ture iji koo isa ture isaan eega alli bariinaan namni ala kana sokossinaan naa dhufanii laatan jedha beektu isin naa dhufanii laata nageessuu laata jedhan ture garuu beektu isaan dhufuu dinnaan iji koo eegee achii dhi'amnaan bookan kosichin jiru raawwateera jennaan jira bira abdii fixadhee ija koo akkas deebisnaan ergan ija koo namarraa kaasee gara isaatti deebisee booddee inni immoo barbaacha koo dhufe. Beektu kanaaf kumaatama eeggadheen dhabeen tokkichi Yesuus garuu dhoqqee horii keessaa kaasee namatti na dabale. Akkas. Kanaaf Yesuus keenya abdatamaadha. Baay'een isin jaalladha eebbifama. Abdadha Yesuus waan jirtan keessatti ija keessan yaada keessan Yesuus irra kaa guyyaa waaqayyoo immoo fagoo miti hin dhufa. Haleluuyaa. Baadhaa eebbifama. Isinii deebiseera sagantaa wangeelaa. Tamiyyee waaqayyo bara kee eebbisu. በጣም እውነት እግዚአብሔር ነው። በጣም ተባርከናል። ያው ያልተባረከ ሰው የለም ብዬ ነመኔ ቢፈምነ ጅራ ወንጀዴ ትናታ አዋንተኤፍ ጓዱባችሁፍ ዱሪስ ባዬ ፋርፈና ከራኬ waaqayyo kennet baay'ee akkuma sila dubbadhaa ture bifamaa turre hammallee kuno ammallee kuno buloonni akkuma sen fuula isaanii irraa argitu kuma fuula isaanii irraa argitu hammallee akkasuma ture dhugaa dubbachuu fi waaqayyo umurii si haa dheerisu.